Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne itti aansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti hojii turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Hiriirri mormii saamicha daangaa lafaa fi magaalota Oromiyaa irratti raawwatamaa turee fi bifa haaraan faallaa heeraa fi seera biyyattiitiin lafa Oromiyaatti irratti labsame mormuudhaan guyyaa afuraffaa fi cimee itti fufee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaatii fi akkasumas federaalaallee cal'isa filatanii jiru. Dabalata odeeffannoo kana qabna. Oduun itti aanu Itoophiyaan biyyoota rakkoo nageenya nyaataa qaban 5 keessaa takka akka taate dhaabbanni tokko yoo ifoomsu mootummaan Itoophiyaa immoo rakkoo nageenya nyaataa hin qabnu. Biyyattii gara bilxiginnaatti ceesifnee jirra biyyi baladhagdee jirti jedha. Dabalata odeeffannoo kana qabna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Tibbana waraanni bilisummaa Oromoo fufteedhaan haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa kan irratti dhaqqabsiisee fi kasaaraa guddaa kan humna namaatii fi kan meeshaa waraana mootummaa irratti galmeessuu ifoomsee jira. Mootummaan immoo gama isaatiin waraanni bilisummaa Oromoo harka kennataa jira yoo jedhu waraanni bilisummaa Oromoo kana duras dhaabbatuudhaan haalee jira. Kuni diraamaa fi shira mootummaan uummata ittiin burjaajessuu fi ololu jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabna. Oduu biyya alaatiin kirkirri lafaa daangaa garba Raashiyaatti dhaqqabe sodaa guddaa uumee jira. Yuukeen Filisteemiif beekamtii biyyummaanii kenna yoo jettu Ameerikaan diddee jirti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubanii isiniif dhiyaata. Hiriirri mormii saamicha daangaa lafaa fi akkasumas magaalota Oromiyaa irratti raawwatamaa turee fi bifa haaraan irratti labsame guyyaa afuraffaaf cimee itti fufee jira. Mormii bal'aa fi cimee itti fufe kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaatti fi mootummaan federaalaallee deebii kennuu irra cal'isa filatanii jiru. Cal'isa isaanii kanaan uummannis xiiqii keessa galuun mormii isaa kan itti fufe yoo ta'u gara biraatiin immoo mootummaan naannoo Oromiyaatti fi mootummaan federaalaallee afaan nama biraatiin dhaamsa dabarsuun uummata mormii gaggeessaa jiru burjaajessuuf yaalaa kan jiran akka ta'es beekamee jira. Inni kunis caaseffama haaraan naannoo Oromiyaa irraa murame lafti naannoo Somaalee jala gale hin jiru. Rakkoo hubannaatii fi wal hubannaati jechuudhaan jechoota kana akka tooftatitti fayyadamuun caasaaleen mootummaa hedduun hawaasa ittiin tasgabbeessuu fi burjaajessuu fi burjaajii uumuu fi duula bal'aa taasisuun yaalaa kan jiran akka ta'e odeeffannoon maddeen garaagaraa fi bakkoota garaagaraa irraa baane kan agarsiisaa jiranidha. Kun immoo kan hin fakkaannee fi dhugaa kan hin taane kan isa taasisu maqaa dhaamee keessattuu Moyyaaleen gara aanaa birootitti daangeffamu Oromiyaa irraa fottoksuun aanaa naannoo 5 jala galuu barreeffamaan kan ifoomee fi akkasumas miidiyaaleen mootummaallee kan ifoomsan. Akkasumas mootummaan naannoo Somaaleellee maqaa dhaa'uudhaan labsii kan irratti labse yoo ta'u kun immoo waan burjaajii tokkollee uumuu miti. Kun akkuma jirutti ta'e hiriirri mormii har'as aanaalee garaagaraatii fi magaalota garaagaraa keessatti itti fufee jira. Hiriirri mormii caaseffama haaraa dahoo godhachuudhaan naannoon Somaalee lafa Oromiyaa gara isaatti fudhatee bifa heeraa fi seera hin eeggatiin labsii irratti labsate kana mormu guyyaa afuraffaaf har'as cimee itti fufee jira. Kibba Oromiyaa aanota garaagaraa keessatti kan itti fufe yoo ta'u Boorana Dirree aanaa Taltallee aanaa Miyyoo Araddaa Jilaa akkasumas Liibana aanaa Wacaaletti mormiin cimaan uummataan gaggeeffamaa jira. Mormiin kunis kan xiyyeeffate manni marii naannoo Somaalee yaa'ii isaa 9ffaa tibbana adeemsise. Lafa Oromoo waggoota fi waraanaan irraa buqqisee ture dabalatee akkasumas kan biroollee godina 4 fi aanaalee 14 fi magaalota 25 lafa Oromiyaa of jalatti galchuu isaa labsiidhaan labsatu isaati. Hawaasni Oromoo bal'aan abbootiin siyaasaa fi dhaabbileen siyaasa Oromoo hedduun dhimma kana dura dhaabbatuudhaan kan mormanii fi kan balaaleffatan yoo ta'u koloneel Gammachuu Ayyaanaa yaada kenneen Oromoof lafa isaa dhabuun eenyummaa isaa dhabuudha. Lafa ofii saamamuun eenyummaa ofii saamamuu qofa osoo hin taane qabeenya ofiitiin gabrummaa bitachuudha jedhee jira. Oduun itti aanu Itoophiyaan biyyoota addunyaa rakkoo nageenya nyaataa qaban 5 keessaa takka taatee jirti jedhamee jira. Yaa'ii nageenya nyaataa addunyaa marsaa lammaffaa magaalaa Finfinneetti tibbana gaggeeffame irratti gabaasa dhiyeessee mootummaan bilxiginnaa rakkoo nageenya nyaataa hin qabnu jedhee jira. Dursinee nyaata waliin ga'uuf hojjetaa turre qamadii gahaa oomishnee of danda'u bira dabrinee gabaa alaatiif dhiyeessaa turre amma immoo wabii nyaataa mirkaneessuuf hojjetaa jirra jedhee jira. Gabaasni qamadii gabaa alaatiif dhiyeessaa turre jedhu kun
mootummaa Itoophiyaan irra deddeebi'uun yeroo baay'ee gabaafamaa ture garuu dhugaan jirtu. Kan uummanni biyyattii beeku jira. Kana uummatuma biyyattiitiif dhiifna. Erga mootummaan gabaasa isaa kana dhiyeeffateen booda dhaabbanni UN tokko gabaasa biyyoota akka addunyaatti rakkoo nageenya nyaataa qaban 5 kan adda baase yoo ta'u rakkoo nageenya nyaataa kan qaban keessaa Itoophiyaan takka akka taate mirkaneeffatuudhaan gabaasa mootummaan biyyattii dhiyeesse faallessee jira. Gabaasa kanarratti uummanni Itoophiyaa miliyoona hedduun lakkaa'aman rakkoo nageenya nyaataa yookaan immoo food security problem akka qaban ifoomsee jira. Dhugaa lafarra jirtuu fi qaala'insa jireenyaa biyyattii keessatti uummata dararaa jiru wal bira qabee dhaabbatichi kun gabaasa dhiyeesseen lammiileen biyyattii miliyoona 20 ol yookaan immoo miliyoona 22 kan ta'an gargaarsa kan barbaadanii fi rakkoo nageenya nyaataa keessa kan jiran akka ta'e ifoomsee jira. Gabaasa kanaan gabaasa mootummaan biyyattiin gara bilxiginnaatti ceete jedhu dhiyeesse dura dhaabbatee jira. Dhugaan jirtu immoo uummanni jireenya akkamii jiraataa kan jiru akka ta'e kan beeku waan ta'eef uummatuma biratti dhiifna. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tibbana fufteedhaan bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatee miidhaa guddaa humnoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun kasaaraa humna namaatti fi kasaaraa meeshaa waraanaa mootummaa irratti galmeessee jira jedhee jira. Haleellaa tibbana Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti raawwatee loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madoodhaan adabee meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkadhe jedhee jira. Faallaa kana immoo mootummaan waraanni bilisummaa Oromoo hedduun harka kennataa jira kan jedhe yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo immoo kanas haalee jira. Ibsi mootummaan kenne kun dhugaa jirtu osoo hin taane diraamama hojjetaa turan ammallee irra deddeebi'uun kan hojjetaa turan akka ta'ee fi humnoonni isaan galan jedhan humnoota ofii bobbaasuudhaan uummata ittiin dararaa turan kan galaa jiru warruma shiraan mootummaan hidhachiisee wobootti fakkeessuudhaan bobbaasuun hawaasa irratti maqaa waraana bilisummaa Oromootiin badii garaagaraa raawwataa turan waraana bilisummaa Oromoo dadhabsiisuuf hidhachiisanii warroota badii garaagaraa raawwachiisaa turan waraana bilisummaa Oromootii fi uummata Oromoo gidduutti qaawwa uumuu fi ittiin badii garaagaraa raawwataa turan. Karoorri bobbaafamaniif galma ga'uu dinnaan hojiin isaan hojjetan milkaa'uu fi dinnaan har'a deebi'anii warra mootummatti harka kennatan yoo ta'u isaaniin keessaa tokko Faqqadaa Abdiisaa Shiftaa uummanni Oromoo beekudha jedhanii jiru. Mootummaan nama uummata Oromoo gidirsaa ture kana jalee isaa nama 7 wajjin simatee yookaan waamee galchee waraana bilisummaa Oromoottu harka kennate jechuun uummata bal'aa ittiin burjaajessuu fi diraamaa hojjetame jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Asumaan uummanni bal'aan beekuu kan qabu waraanni bilisummaa Oromoo kan miseensi waraana bilisummaa Oromoo harka kennate kan hin jirre akka ta'e isin beeksifnee jirra jedhee jira. Gara biraatiin immoo har'as waraanni bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti kan itti fufe yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun bakkoota hedduutti injifannoo argatuu beeksisee jira. Guutuu isaa yeroo itti aanutti qabannee dhufna. Oduu biyya alaatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Ameerikaan dhimma biyyummaa Filisxeemii irratti yaada hin qabdu jedha. Gama biraatiin immoo Itoophiyaan Filisxeemota akka qubsiiftus gaafatee jira. Faransaay, UK, Kanaadaa fi biyyoonni biroo Filisxeemiif beekamtii biyyummaa kan kennan ta'uu kan beeksisan yoo ta'u muummichi ministeera UK Keir Starmer wiixata dabre Filisxeemiif beekamtii biyyummaa kan kennu ta'uu kan ibse yoo ta'u ibsa muummicha ministeera UK kanaaf Doonaald Tiraamp deebii kennee jira. Gaafiif deebii lamaan isaanii gaafa wiixata Ali Idileen dubbataniin alatti yeroo Starmer waliin turanitti dhimma biyyummaa Filisxeemii irratti gonkumaa kan hin mari'anne akka ta'e kan hime yoo ta'u nuyi US'n jechuudha kana irratti yaada hin qabnu jedhee jira. Mallaqa guddaa naannoo sanaaf geessuutti jirra waan ta'eef nyaata ni argatu garuu biyyummaa Filisxeemiif beekamtii kennuun Hamaas badhaasuu wajjin wal fakkaata yookaan immoo waan wal fakkaatu jedheetiin amana jedhee jira. Kanaaf immoo badhaafamuu hin qabu. Natti fakkaata yoo jedhu Itoophiyaan immoo Filisxeemota akka qubsiiftu yaada dhiyeessee jira. Yaada dhiyeesseen Itoophiyaan yoo Filisxeemota qubsiifte bishaan Abbayyaa akka gadi dhiifamuu fi ni goona jedhee jira. Kun immoo fudhatama waan qabu hin fakkaatu. Sababni isaas Itoophiyaan bishaan Abbayyaa fayyadamuuf hayyama eenyulleen gaafattu. Kirkira lafaa guddaa qarqara galaana Raashiyaa irratti mudate hordofuudhaan guutuu naannawa
garba Paasifikitti suunaamiin ka'uu danda'a jechuudhaan sodaa guddaa uumee jira. Har'a ganama jechuun adoolessa 30,2025 kirkirri lafaa Reektar iskeelii 8.8 naannoo qarqara baha Raashiyaatti mudate hordofuun suunaamiin guutuu kaaba garba Paasifikitti aangaa'onni Hawaayii irraa hanga Niwuzilaanditti akeekkachiisanii jiru. Kirkirri lafaa kun akkaan guddaa ta'uu fi erga kirkira lafaa bara 2011 Jaapaaniin keessatti dhoohinsa buufataalee anniisaa niikuleeraa irratti uumame booda kirkira lafaa guddaa addunyaa kanarratti galmaa'e isa ol aanaadha jedhamee jira. Giddugalli akeekkachiisa suunaamii Paasifik akka jedhetti kirkirri lafaa kun suunaamiin qarqara galaana odolaawwan Hawaayii hunda rukutuu danda'u uumee jira jedhee jira. Akkasumas aangaa'onni Filiippiinsi dambaliin suunaamii meetira tokko gadi ta'e bulchiinsa naannoo fi magaalota qarqara baha odola kanaa rukutuu akka danda'u akeekkachiisuun namoonni naannoo qarqara galaanaa irraa akka fagaatan gorsa dabarsanii jiru yookaan dhaamsa dabarsanii jiru. Maddi odeeffannoo kanaa dhaabbata oduu Faransaay France 24dha. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaane hawwii kennaa nagatti nu tura.